السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا خينيا خبجمو في كاكاليم أركوبين كينيام و يونيفرسيتي هاروا بيجا كينيا راتي وجارمو لافدي مراتي سنف كوبي سنجرام كوبي كينيا كانم حقدوماتي أكانو دعوتن أبدي كامنام Namoonni channel keenya haarawwatan subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. شيخ ولي إنيوت ولادا أبا أولمائي Haji Adam Tulam waggaa 80 oliif amantii Islaamaa barsiisuun akka dabarsan maddeen hedduun odeessuun. Hojiiwwan sheekni gameessi kun eegalanii darban yaadachuu fi waan isaan eegalchiisanii turan itti fufsiisuuf Foundation birrii biliyoona 6 caaluun socho'uun magaalaa Hararitti eegale. Hoogganaa boordii Foundation Haji Adam Tulaa kan ta'an Sheek Fiilaa Adam Hassan Haji Adam Tulaa ji'a 4 dura wayita akhiraman ulamoonni fi waahillan isaanii yaadannoon nama guddaa kanaa madaaluu dhaabbachuu fi akka qabu irratti walii galan jira. Yaadni kun erga dhiyaate booda boordiin dhimma kana qindeessu kan nama 9 of keessaa qabu hundaa'e. Hojii boordichaa kan jalqabaas hayyama baasuudha ture. Hayyama Foundationichaas Ministeera Nageenyaa Itiyoophiyaa irraa fudhate. Hojiin ittaanu Foundationiin kun maal fa'i of keessatti akka qabachuu murteessuu fi waan sheekni kun ittiin beekaman keessa galchuudha jedhan. Hojii sheekni kun ittiin beekaman keessaa inni ijoon majlisa ilmii yookaan barnoota amantaa Islaamaa barsiisuudha. Kutaa Oromiyaa mara irraa namoota barsiisaa turan jedha. Kanaaf majlis ammayyaawaa tokko kan namoonni baratan keessa turanii barnoota kana dhalootaatti dabarsan ijaaruu barbaachisa. Dormi barattoonni keessa taa'anii ittiin baratan ni qabaata jedha. Giddugalli kun bakka qorannoon itti gaggeeffamus of keessaa qaba jedhan. Giddugalli kun namoota majlisa baratan qofa miti kan keessummeessu namoota majlisa hin barannes damee barnoota adda addaatiin ni barsiisa jedhan Sheek Fiilaa Adam. شيخ ولي إنيوت ولادا أبا أولمائي يا شيخ آدم Itoophiyaa keessa kolleejjiin barnoota amantii Islaamaa irratti xiyyeeffatu jiraatus sadarkaa yuunivarsiitiitti garuu hin jiru jedhan Sheek Fiilaa Adam. Kaayyoon giddugala kanaa seenaa amantii Islaamaa biyya keenyaa afaan Arabaa, Shari'aa, Faarsi, Hadiisaa fi Qur'aana bifa ammayyaan kan barsiisuudha jedhan. Kun Itiyoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf kan hojjetamaa jirudha jedha. أبا أولمائي يا شيخ آدم تولا Magaalaan Harar seenaa keessatti baha Afrikaatti magaalaa giddugal amantii Islaamaa jedhamuun beekamti ture. Kana malees manni kitaaba laayibraarii guddaan Islaamaa giddugala kana keessatti ni hundeeffama jedhan Sheek Fiilaa Adam. Akkasumas masjida itti salaatan iddoo oolmaa daa'immanii fi jaarroleen itti kunuunfaman ni qabaata. Iddoowwan ispoortii akkasuma giddugala biizinasii hundeessuunis karoora keessa akka jiru himan. Yaadni giddugala biizinasii hundeessuu kun hirkattummaa jalaa ba'uu kan jedhu irraa dhufe. Kanas Foundationiin kun yeroo mara maallaqa nama kadhachuurraa of danda'ee akka dhaabbatu gochuuf giddugalli biizinasii barbaachise jedhama. Giddugalli magaalaa Hararitti lafa kaaree meetirii 120 yookiin hektaara 12 irratti birrii biliyoona 6 walakkaa in ijaarama. Maallaqi kun guddaa ta'us karaan ittiin argatan salphaa ta'uu himan Sheek Fiilaa Adam. Haalli maallaqi kun ittiin argamu baay'ee salphaadha. Hawaasarraa sassaabuu, zakkaa fuudhuu, hojii promooshinii fi beeksisaa akkasumas hunda caalaa amansiisaan ammoo faayinaansii bifa haaraa ta'een maddisiisuudhaan jedhama. شيخ ولي إنيوت ولادا أبا أولمائي يا شيخ
erga namni beekaman seenaa fi duudhaa dhalootaaf darbuu qabu boqoteen maqaa nama sanaan jaarmiyaa yookiin faawundeeshinii hundeessuun Itiyoophiyaa keessatti heddummataadha. Garuu yeroo baay'ee akka eegalametti xumuramee wayita kaayyoon hundeeffameef bakkaan ga'u hin mul'atu. Sheek Fiilaa Adam kan Haaji Adam Tuulaa kun waggaa 5 keessatti ni xumurama jedhan. Maallaqa ittiin ijaaramu guddaadhaan nama rifaasisuu malu, garuu maallaqi kun salphaatti argamaa jira jedha. Guyyaa faawundeeshinii kana eegaluuf sagantaa galii walitti qabuu jalqabaa qopheessine. Baankiin Raamis birrii miiliyoona 5, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa birrii miiliyoona 2, Baankiin Awaash birrii miiliyoona 5, Baankiin Hijiraa birrii miiliyoona 4 kennan. Akkasuma namoonni dhuunfaadhaan birrii miiliyoonaan lakkaa'aman galchaa jiran jiraachuu fi erga gabaabaadhaanis maallaqi guddaan galaa jiraachuu himani. Kanarratti dabalataan sagantaan galii walitti qabuun magaalota biyyoota alaa kanneen akka Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota kaanittis ni gaggeeffama jedhan. Namoonni giddugala kana keessatti gamoo bilookii tokko fudhatanii hojjechuuf waadaa galanis jiru. Hunda caalaa ammoo sagantaan galii sassaabuu guyyaa dilbataa alhadaa darbee gaafa gurraandhala 5 jalqabsisne addunyaa mara irraa namoota hawwateera jedha. Sagantaan faawundeeshinii kanaaf galii walitti qabuu bakka keessummoonni mootummaa fi dureewwan amantii gameeyyii argamanitti eegalamee ture. Miseensi ulamaa Afrikaa kan ta'an itti gaafatamaan imaamaawwan Itiyoophiyaa Sheek Amiin Ibroom istaadiyeemii Imaamu Ahmaditti argamanii jiru. Umri isaa guutuu khadame Islaamaa, dadhabe son jenne abadan gonkumaa. Burqaa beekumsa diinii warshaa ulamaa, waan isaan hojjetan yoom himamee dhumaa. Itiyoophiyaatti yuunivarsiitiin Islaamaa jalqabaan maqaa Haaji Adam Tuulaan hundaa'e. Haaji Adam Tuulaan ji'a 4 dura umrii waggaa 110 boqochuun isaanii ni yaadatama. Sirna awwaalcha duree amantaa Islaamaa gameessa kana irratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kutaalee biyyattii garaagaraa biyyoota alaarraa argamanii ture. Haaji Adam Tuulaan waggaa 80 oliif amantii Islaamaa barsiisuun akka dabarsan maddeen hedduun odeessu. Hojiiwwan sheekni gameessi kun eegalanii darban yaadachuu fi waan isaan eegalchiisanii turan itti fufsiisuuf faawundeeshinii birrii biiliyoona 6 caaluun socho'uun magaalaa Hararitti eegale. Dureewwan amantii fi qondaaltonni mootummaa sadarkaa kanarratti argaman ijaarsa majliisa kanaaf xiyyeeffannaa guddaa akka kennan waadaa seenan. Kana malees pirezidaantiin naannoo Hararii Obbo Ordiin Badrii fi kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa Obbo Kadir Juwaar sagantaa kanarratti argamaniiru. Pirezidaantiin gumii waliigala dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa Sheek Haaji Ibraahim Tufaa hojiin jaarmiyaan isaanii sadarkaa jalqabaa irratti qabatee jiru majliisa kana ijaaruudha jechuun waadaa seenanii jirani. Akka mootummaa fi lammiileen Itiyoophiyaa irree tokkoon hidha Abbayyaa ijaarretti majliisa kana ni xumurra jechuun yeroo garaagaraatti nu onnachiisaa ture jedhu Sheek Fiilaa Adam. Kaayyoon sagantaa galii walitti qabuu kana waa 3 jedhu Sheek Fiilaa Adam. Inni dura galii walitti qabuudhaan, kan lammataa immoo galii haala ajaa'ibaan yeroo gabaabaa keessatti argame sadarkaa idil addunyaatti ibsuudha jedhan. Inni sadaffaa immoo uummanni keenya miira abbummaan faawundeeshinii kana akka ijaarratu onnee hawaasaa keessa galchuudha jedhama. Ijaarsi giddugala kanaaf sagantaan galii walitti qabu itti fufuun magaalota akka Dirree Dawaa fi Finfinneetti ni gaggeeffama jedhan. Sheek Fiilaa Adam Hassan
Haji Adam Tuulaa umrii waggaa 110 biyya lafaarratti jiraatan keessaa waggaa 80 ol majlisa barsiisuun dabarsanii jiru jedhamu. Walloo dabalatee kutaalee Oromiyaa mara irraa namni hedduun Haji Adam Tuulaa biratti baratanii jiru. Namoota 5,000 caalan barsiisaniiru. Barattoonni isaanis barattoota hedduu oomishanii jiru. Haji Adam majlisa Itoophiyaaf akka dhaabbatu namoota adda durummaan qabsaa'aa turan keessaa isa tokko jedhanii. Musliimoonni Itoophiyaa gaaddisa tokko jalatti buluu qaba jedhee qabsaa'aa ture Sheek Adam Tuulaa. Haji Adam Tuulaa muftii Oromiyaa jalqabaa turanidha. Barnoota amantii qofa osoo hin taane jiruuf jireenya hawaasummaa qajeelchuu keessatti qooda olaanaa gumaachanii turanii. Keessattuu magaalota akka Harar, Dirree Dawaa akkasumas naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti walitti bu'iinsa uumamaa tureef ifaajee isaanii araara buusanii jedhamu. Nuti kan qabsoofne biyyaaf malee biyyeef miti jechuun hawaasa lamaan walitti araarsuudhaan kan beekaman Sheek Haji Adam Tuulaati. Haji Adam Tuulaa daangaa Oromiyaa fi naannoo Hararii gidduutti kan argamtu bakka Tuulaa jedhamtutti dhalatanii achumatti guddatanii. Garuu achitti miti kan baratanii. Gara Arsii, Baaleen, Harargee keessa naanna'uun ulamoota garaagaraa 17 caalan biratti baratan jedhan Sheek Fila Adam. Erga barnoota isaanii fageessanii booda iddoo itti dhalatanitti deebi'uun magaalaa Harar irraa kiiloomeetira 8 fagaattee gara bahaatti kan argamtu magaalaa Suqul keessatti barsiisuu eegalanii. Suqul ganda isaan keessa qubatanii maatii horatanii jiraachaa turanidha jedhan. Wayita isaan boqotan namoonni kutaalee biyyattii garaagaraa fi biyyoota alaarraa kumaataman kan awwaalaa irratti argamaniifis Sheekni gameessi kun barnoota kennaniinis caasaa isaanii waan bal'isaniif jedhan Sheek Fila Adam. Haji Adam Tuulaa aalima yookaan beekaa nama hedduu qareem abbaa maatii hedduu fi ga'ee kabajaa guddaa qabu turan jedhan. Hawaasni Musliimaas waggaa 3 dura konkolaataa ammayyaawaa kan isaan ittiin imalanii da'awaa godhan yookaan barsiisa amantii kennan bitanii badhaasanii turanii. Kana malees hawaasi naannoo gameessa amantii kana akka qaroo ija isaaniitti kunuunsaa ture jedhan Sheek Fila Adam Hassanii. Sheekhuun walii eenyuutu wallaadha. Abbaa ulamaa'ii ya Sheek Adam Tuulaa. Yuunivarsiitiin kun karoora waggaa 5 keessatti galeera. Yuunivarsiitii kan ijaaruudhaaf hawaasni alarraa keessarraa akkasumas barattootarraa eegalee haga namoota waan danda'aniin ijaaruu danda'aniin waan barbaaduuf gahee keenya akka baannu asiin dhaamsa keenya himamna. Rabbii kiyya mawlaa akka naaftisitu yaa Rabbi yaa Allah. Yuunivarsiiticha ijaaruudhaaf maallaqni guddaan baasnu nurraa hin eegamu. Namuu gamuma jiruun kallattii irra jiruun karaa SMS'tiin 9938 irratti okkee jechuun faawundeeshinii keenyaaf seenaa haa hojjennuun jedhamu. Sababa keetiin namni hedduun hirmaachuu danda'a. Kanaaf ergaa kana sheer gochuudhaan khayrii akka irraa hojjettan isin gaafanna. Akkaataa hawaasni biyyattiin kan ittiin kaka'aa jiruun yoo ilaalle yuunivarsiitiin kun waggaa 5 duratti akka xumuramuun hawaasni irratti xiyyeeffataa jiru. Maarree nus gama keenyaan hojii kana irratti hirmaachuu qabna. Har'aaf qophiin har'aaf qabanne isuma kana fakkaatan. Qophii biraatti hanga wal agarrutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم إمام الأمة شيخ ولي إنيوت ولادا أبا علمائي يا شيخ آدم تولا قلبي سخرت ربي هي مولا أكا نفتسيت يا ربي يا الله شيخ